barate bichaa min namni nama ta'u nama barate bichaa min namni lafa garaa isaatii ga'ee jireenya namatti tolu tokko jireenya nama hawwisiisu tokko jiraatu jechuudha. Daataa yoo fudhattan magaalaa keessan keessatti namni makiinaa gaarii qabatu namni fooqii gaarii qabu dhugaan isinitti himaa dhibba keessaa persentiin 99 nama hojii mataa isaatirraan godhu naggaadee yookiis immoo namoota hojii kan biroo hojjetanidha jechuudha. Barattoonni interaansiin isin hambise dhaamsa guddaa tokkoon isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Dhaamsa guyyaa irraa isiniif qabadhee dhufe jireenya keessan irratti xiqqaatu dhiibbaa takka ni geggeessa yaada. Kanaaf dhaamsan isiniif qabu inni guddaaf olaanaan namni maaliif barata? Bu'aan barachuu maali? Barattanii hoo maal taatu? Jireenya biyya lafaa kana keessa jiraannu keessatti guyyaatu guyyaatti hojii nuyi hojjennu hundi isaa hiika mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Namni tokkoon barataa biyya keenya keessatti baratee kutaa 12 darbee yuunivarsiitii seenaa. Yuunivarsiitii akka seeniin booddee achi ni ba'a. Achi bahee miindeeffamee miindaa qabatee miindaa saniin faayinaanshaal firiidamii argachuudhaaf akkuma argitan immoo sadarkaa biyya keenya Itoophiyaatti wanni argamaa jiru waanuma beektan jechuudha. Namni kamuu hojjetaa mootummaa ta'ee iddoo ga'u tokko hin qabu jechuudha. Fakkeenya takkan isinii fudhadhaa magaalaa keessa jirtan yookiis naannaa keessa jirtan keessaa namni jireenya firiidamii yookiis faayinaanshaali firiidam ta'ee jireenya baay'ee namatti tolu jireenya baay'ee hawwatan tokko jiraachaa jiru eenyudha? Isinii fannisa. Fakkeenyaaf gabaabumatti maal isin jechuu barbaadeeti nama barate bichaa min namni nama ta'u nama barate bichaa min namni lafa garaa isaatii ga'ee jireenya namatti tolu tokko jireenya nama hawwisiisu tokko jiraatu jechuudha.